Isinis eebbifamaa ayyaanni kun ayyaana nagaa ayyaana gammachuu isiniif haa ta'u. Ayyaana Faasikaa ani jalqaba isaa yommuu ilaalu yeroo hundumaa kan natti dhaga'amu Gooftaa Yesuus Kiristoos yommuu inni kasasamu yommuu inni itti faradamu haattuu fi intilinii kamanii inni itti faradamee haa ajjeefamu jedhu bira darbee yommuu isa cinqaaraan mukarratti rukutan waan godhan hin beekanii yaa abbaa koo isaanii dhiisi kan jedhu jalqabeetan fudhadha. Achi jalqaba waa'een jireenya keenya yaa abbaa koo waan isaan godhan hin beekanii isaaniif dhiisi kan jedhu irraan fudhadha. Kana booda egaa rakkoo ta'ee hundumaa hidhaa ta'ee rukutamuu ta'ee reebamuu ta'ee cinaachisaa waraanamuu ta'ee hundumaa bira dabarree guyyaa lama booda gaafa guyyaa sadaffaadha gaafa jimaataa du'ee owwaalamee gaafa sanbata guddaa du'aa ka'uusaa amanaa du'aa ka'uunsaa immoo anaaf hundumaaf biyya lafaatiif jireenya akkasitti rakkina rakkateetu jireenya nuuf uume isa kanattan ilaala. Nuyi hidhamnee jirraayyuu namni tokko lafa hidhaatti nu gaafachuu dhufe. Nu gaafachuu dhumnaan nutti dabalan nu wajjin hidhamee jechuudha. Nuyi ijoollee Oromoo turre innillee mucaa Amaaraa turre. Kana booda isa cinquu rakkisuu jalqaban. Ani immoo dhaqeen jilbeenfadhe. Yaa Waaqayyoo nu gargaarin jedha jedhee. Nkeen jilbeenfadhee maqaa Yesuus dhabe. Calluma jedheen jilbeenfadhee achuma ture. Booda hirree buusa. Atwaasfa weeran abeet. Ahun አንተ ምን ልትሰራ ነው መጣሁ? ነገስ በእናንተ ይግኖ መጣሁት። ዘምር እስቲ እተንጀለኔን ማን መቃ ኢየሱስ በርባዴ ዳቤ waaqayyoon is barbaadee dhabe hundumaa isaa irraanfatte jilbeenfadheera garuu yoo jedhamu moonyi baluun giddi የለም እኔ አልተውም ማመኔን የሕይወቴ መሪ ኢየሱሴን አለ። kana booda Yesuusin ayyaadadhe abiddiyyuu dhufee waan adda addaayyuu innaa dhufee edheenan foon kootti farade kana ayyaadadhaati. Ani waa'ee fayyinaa xeenaa heelsii jedhama. Waa'ee kanan barsiisa kibilii tokko lama sadii. Naa waa'ee akkasii barsiisinaan jedhanii ijoollee warri naa wajjin dhufee birrii 50 qacaramaniiru. Ani birrii 30 hin qacarame. Gaafa san jarreen kana barsiisedha. Inatti kenni ijoolleen sana barsan ammoo ijoollee muujalee nyaateera. Muujalee baay'ee nyaatteetti. Naani muujalee isaanii kana laaleen soogiddatti bishaan qopheeffadheen fudhadhee laga bu'e yeroo waa'ee heelsii waa'ee fayyaa saayinsii fayyaa barsiisan fudhadhee laga bu'een lagatti miilla keessan dhiqadhaan jedhee miilla dhiqatanii kana booda muujalee kana baasaa ishee fayyaa hafte shinii kanatti naa naqaan jedhee shinii lama fuudheen naqee shiniitti naqadhe shinii lamaan guuttadhe muujalee isa akka itti ba'ee dadhiise. Kana booda shinii lama ergaan guuttadhe booda miilla keessan ashaboo kanaan dhiqadhaa jedheenan ashaboo bulbuleetan itti dhiqatanii hin gallee isa daayirektara mana tawaarii kan ture Ato Taaffasee Fidaa kan jedhan isa tangeesse. Maa inni jedhe muujalee ijoolleetiin jedhe eessaa fidere ennaa ijoollee irraan baaseen jedhe maal hojii dhattee ennaan ijoollee waa'ee fayyaa barsiisin jenne isiniin jedhe waa'ee qulqullina barsiisin jenne isiniin jedhe mee kottu kaayanii harka koo qabanii gara daayirektaraatti nageessan daayirektarri immoo faranjiidha. Kana booda faranjii kana biratti yommuu nageessanii nan dhaqee muujalee koo qabadhe maal kuni ijoollee nyaataa miilla isaanii irraa yaase kibilii tokko amma sadiittiin jedhe Ato Taaffasee maal jetta kanaanii jedhe adoo seenaa akkasii dhaga'een beeku kun seenaa haaraadha egaa waan ma jaallatte godhi kaa'edhe
guyyaa sanaa jalqabee bal'inaa isaa harka'iif birri 95 xaafan. Ji'atti jechuudha. San birri 30 jaaddu birri 95 hin nyaadheen. Kana booda hiriyoonni kooyyuu xinnoo ishee gungubanii ennaanan yoo barbaadamu jedheedhaan bitadhaa ka jara keenyaa maal da'inaaf ture jedhee gale mana maariitti. Kana booda akkasittiin ijoollee muujee irraa baaseen yahuu muujalee kana irraa baaftee jettu immoo maal barsiiftu akka inni lammaffaa nyaannee naan jedhe faranjiin. Ashaboodhaan niqadhaan jedhaa ilaa ammayyuu ashaboodhaan niqatanii ashaboo fuudhee dhaqeen ittiin niqatanii jedhe. Eessaa barte kana immoo jedhe haadha koorraan bareen jedhe. Waan dhaqee barte wanta baatiitti barsiiftu haree naan waan godhadhe isinoodan barsiifneen jedhe. Bakka kana booda hundumtuu hin gammadee birri 95 qaqam godheen bahe. Nan quuqamaa duwwaa miti baay'een gadda. Nama keenyatu tokkoffaa waa dubbisuun jaallatanii lammaffaan haasa'uu jaallanna malee walitti fedhii waan tokko waan gaarii gochuu hin danda'anii isatu na rakkisaa ture naan. Kanaaf waldaa keessattuu isuman itti baa ture. Sababii kanaaf quuqamuun koollee eessatti hafe gaa saba koo miti irraan na dadhibini. Sababii kanaaf baay'ee na gaddisiisa ture. Ammayyuu narraan galle garuu yoon ilaalu. Ani kadhannaa man kadhadha guyyaa 3 fi 7 tajaajileen guyyaa 3 boqonnaa naa kennaan jedhe. Isaan boqonnaa naa kennanii ennaan soomaaf sagada fudhadheen kadhatatti ol gale. Kadhatatti ol galeen waa'ee biyyaa isan biyya Jarmanii sana argimmoo baay'een gaddatti galeyyuu. Yoon biyya Jarmanii fi biyya keenya walitti ilaalu laga caakkaa fi mana addaanatti fakkaata. Kanaaf innis na boossisa ture boo'ichanan fuula Waaqayyootti dhiyaadhe gaa. Kana booda Waaqayyo mee biyya Itoophiyaa guutummaa isaatiif kan ta'u sitti agarsiisaa jedhee kaartaa naa bane. Kaartaa naa banee Eertiraatti dabalee kaartaa sana irratti gaa waan baay'ee natti agarsiise. Albuudaa Shawaa Kaabaa, Walloo Kaabaa, Affaar, Gujii, Booranaa, Baalee. Albuudaa ayinatii 18 kan barbaadamee hin argamne baay'ee cimaa kan ta'e natti agarsiise. Kana irratti immoo Tigraay, Sidaamoo, Wallagga irratti immoo ayinata 20 ol natti agarsiise albuudaa. Kana hundumaan argee egaa waan nan arge waan baay'eedha. Waggaa meeqa dura kun? Waggaa 19 dura. Waggaa 19 dura. Kai namoonni kan keenyaa hin amannee hin fudhanneesi. Macaafa 5,000 tuusaafeen guyyaa 5,000 tuusaafeen waggaa 5 gurgure. Isheen hin dhumne. Maxxansuma jalqabaa jechuudha. Maxxansuma jalqabaa. Afaan Oromootiin immoo. Afaan Oromootiin. Afaan Amaarinyaa immoo waggaanuma sana gara 40,000 gurguree kana booda 60,000 50,000 gurguraa eegasiiti kuma baay'een gurgure. Kan afaan Oromoo garuu 5,000 iyyuu hin dhumne. Kan afaan Oromoo waggaa 6tti dhumtee indagana irra deebi'een hojjedhe isheenis mana harkatti haftee Macaafa 5,000 keessaati macaafa 3,000 tummayyuu mana jiru. Isa sana wajjin walitti qabsiisee kan isinii kaasuu barbaade kitaabota keessanii gabaarraa sassaabbattanii manatti galfattanidha. Maaliif sun? Akkani ilaalutti gatiin macaafaa birrii 25 tokko tokkoonsaa. Akka yeroo isitti? Akka yeroo ammayyuu amma immoo gatiin mana macaafaa immoo birrii 30. 25 meeqa? 55. 55. An birrii 100 gurguraa birrii 55 iddoo kana lamaantu fudhata. Dhimma naa baasuu dide. Kanaafan fudhadhee manatti gale. Baay'ee nama dhiba. Egaa amma mul'ata keessan sana bara ol kaafamuu Itoophiyaa jettanii waan isin argitan sun jechuudha. Har'a waggaa 19 ta'eera.
hammamtu raawwatame hammamtu immoo raawwatamee jira. Waan baay'eetu raawwatame. Aeroopiraaniin guguddaan hin bitame. Airbus inni jedhamu. Karaan Addis Ababaa keessaa baaburri hin jiru yeroos. Hin jalqabamee baaburri hin jiru. Baaburri hin dhufe. Karaan Addis Ababaa keessaa durii kushaan kushaa qoshaashaadha. Manni isaas kushaa kushaa.